Amen. Arramu waaqayyo namoota yaadatu qaba. Mee ani na yaadatama jedha. Harka kee raasi mee ani na yaadatama jedhi. Guyyaan yaadatamuu naa dhufeera jedhame. Yadiina koo jedhame. Dhagahi jedhe. Waaqayyo waa'ee kootiif ganama kana ajaja baaseera. Harka namaa oduu hin taane harka waaqayyo keessa ajaji tokko ba'eera. Namni isa kanatti amaneetti walii galee amiina jedhatu waan ta'eef inni bara dheeraa si dhibbisaa ture sun si bira hafa. Raajichaa Aba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 waaqayyo saba isaatiin akkana jedha. Ifni kee dhufeera. Walfinni waaqayyoo si ba'eera. Ifni kee dhufeera. Walfinni waaqayyoo siif ba'eera. Kanaafis ka'ii ibsi. Kanaafis ka'ii ibsi. Ameen jedhaa. Nama sibira jiru harka qabii ifni si dhufeera jedhin. Jedhi dabaliiti. Namni si galee moo ifinaa dhufeera jedhame. The light is come for you. Amen. Pada waaqayyo. Amen. Me ani nan ibsa jedhame. Amma yeroo itti ka'uu jedhame. Hallelujah. Waaqayyo gooftaan dhibee keessa, rakkina keessa, gadadoo keessa, boo'icha keessa si kaasee ifa guddaa tokko harka keetti kenne. Namni fudhatu sagal. Namni fudhatu waan ta'e. Namni fudhatu hin jedha. Jireenya kee dukkana keessa ture, boo'icha keessa ture irratti raatiin raajaa humna du'aa ka'u Yesuusi ifi guddaa tokko gara kee dhufeera. Ol jechuu hin dandeenye. Dugda kana keessa kan kutu. Laphee kana jalammoo laphee kana haga dugda kanaatti walitti waraansa nama qabu. Nama akkasii gubaa kana keessatti. Namni kun harka keenyatti agarsiisa. Kontu fi amma sa'aatii isaa kan kee dargatti qaba yeroon kan kee ta'eeradhaan amma si nu fayyadhaan abayyo miti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhibee kana hundumaa keessaa fuudhee harka waaqayyootiin fayyinni guutuun sii ta'eera. Be healed in Jesus. Waraanu dugda keessa si qabee jiru hundumaa of ilaali. Wanti kun sirra tuttuqteetti ilaali amma check of God kana deemii kanallee deemiiti eessaa dhufte ati Gintirraa dhufte maaliif jirti asan ture asuma jiraachaa ture eshi beekta sabatitti galee hojjaadhaaf dhufte maal taatere umurii koo dirasii mataa umurii kee dirasii dhaladhee duuna firratti harki dhibee mataa kana si dhukkuba baay'ee na dhukkuba kan biraa qaamni koo mul'uu sirrii na jilbeeffadha tokko jiru hin dadhabu kadhannaa hawwii guddaan qabu na dha'u si dhawwite kana keessa si waraana dugdi kee kun immoo si walitti qabatee jira na dhukkuba akka malee nan gaggaba yeroo tokko of hin danda'u kun dhalootuma keetii kaasee sirriidha na dhukkuba baay'ee har'a akkamitti dhufte as nasan dhufeera nan fayyattee dhufte dhalootuma keetii kaaseeti kun sirrii dhugaa Yesuus waggaa meeqa meeqa waggaa 32 ilaala waggaa 32 sanannaa irratti arge amazing he was sick for 32 years from childhood until now but God for released him gaba yeroo tokko hin danda'u kun dhalootuma keetii kaaseeti sirrii na dhukkuba baay'ee har'a akkamitti dhufte as nasan dhufeera nan fayyattee dhufte dhalootuma keetii kaaseeti kun sirrii dhugaa umurii kee dirasii dhaladhee duuna firratti harki dhibee mataa kana si dhukkuba baay'ee na dhukkuba kan biraa qaamni koo mul'uu sirrii na jilbeeffadha tokko jiru hin dadhabu kadhannaa hawwii guddaan qabu na dha'u si dhawwite
Kana keessa si waraana. Dubbi kee kun immoo walitti qabatee jira. Kun dhalootuma keetii kaasee. Hamma akkamitti dhufte as? Nan fayyattee dhufte? Dhalootuma keetii kaaseeti kun? Sirrii dhugaa. Yesuus waggaa meeqa meeqa? Waggaa 32. Ilaala waggaa 32. Sanannaa ofirratti argina. Amazing. Baay'ee wal beekamatti kee bakka hin danda'u. Har'aa kaasee garuu sammuu kun nagaa ta'eera. Galateeffatoota Yesuus jedhate. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Eeyyaatti sinuu haleluuyaa jedhaaka. Dhalootuma keetii kaasee nagaa qabdu turte har'a immoo maaltu sitti dhaga'ama? Amma maaltu sitti dhaga'ama? Nagaa. Homtuu jiru? Bakka kee Waaqayyo argee natti yoo dubbate jettee wanta ta'e qabattee shaphantee maqaan dhufte harka kee natti agarsiisime. Wanta jaalladha isinii baase. Ishee ati simaa dhufte. Ati simaa dhufte. Rakkoo maatii. Haala maatii kun. Allafa maatii. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'umsi ta'eera. Ameen. Ciibse. Fakii gaggara. Maqaa Gooftaa Yesuusiin sammuu mucaa kanaa qabee kan nyibbisu kun hoomni kun irraa cabee. Jesus. Haleluuyaa. Galata kennaa Yesuusii baate. Tarree shamarranii keessaa kulaalitiin kee mana yaalaa deemtee xaxarii qaba, rakkoo qaba kan siin jedhame. Wayii operaasanii ta'uu qaba, wayii immoo akkas ta'uu qaba kan siin jedhan. Eewudha. Eewudha mee harka kee baasi dafi. Nama akkasii kun nan barbaada. Eewudha. Namni akkasii kun harka kee barbaada. Gadi jechuuf ol jechuu kan si dhowwe. Namni kun dhukkuba keessumaa inni tokko garuu waa ol fuudhuuf gadi ol fuudhuu hin dandeessu. Rafeerii Phaawulositti barreessan. Eesh. Kulaalitii kee dachanoos dhukkuba. Eeshi. Waaqayyo maal jedhe? Eega. Lachanu. Eeshi. Kulaalitiin lachanoo operaasanii ta'uu qabanii? Eeshi. Eeshi. Yeroo waldaan eddeete bukaa tan kan boodoo ayman kaayedha gubbaa gubbaatti madaa qabu. Madaa si qabaa? Lachuusaa jechuudha. Adeemkee kun? Eeshi. Sabirgaatiin malee bitaan baay'een teessu. Eeshi. Yeroo hundayyuu mana dhukkuba hammuu kadhatamnis makara samaraaf garuu fayyeen beeku. Ankee garuu dhufeen beeku? Har'a moon nu beeka. Ameen. Guyyaa qabaa? Waaqayyo guyyaa qabaa? Ameen. Nageenya si Waaqayyo guyyaa qabaa. Ela. Ela. Ela pe. Ela. Ela. Yes. Amen. Sudah tadi mau baju mama kasih lagi. Ela. Eh? Mau baju? Kasihani bukan tuh gooftaan mau fayyadu kasihani buramne kot agawa katin nek lamu sutin devi sat hojii kee barbaadde jirta lagi galateessi Yesuusiin kurbaasa qaba ate ani millatamee isa ni kadhame sana Waaqayyo hiikeera tadi kan dari ati boy jedhe Waaqayyo hiikeera jedhe hiikeera jedhe tadi boy ka warri boy ka darbeera Hikere. Waaqayyo kooftaan fayyina guddaadhaan gara mana keessa ni dhufeera. Dalaan. Cibse. Raafana Yesuus. Warri sinii gara yaate amiin yaate. Waa. Eewwani gammaddan.
dobrarra. Mereka kena terkasih. Imam Matake Timiti Imam Amralaf. Harka. Nanti udah tugas. Wakayo kasena. Wai mati kesa di sana tidak pera. Anika kenera de wakai. Hal verkati mati kamu tafar. Bana mahala bado komo ya. Kalau tempat tu ya susin. Ulama waaqayyo amma sajada musniti waan dubbate situn qawaan deebi qol waan lama qofan dhugaasini ba ishee irra dhaabbatee namni baay'een hin fayyaa inni kama kana nama naani sargiira waan ta'eef innis maalidha isinitti fakkaate barumsa kana keessaa kintaaroti natti baay'eetu kintaaroti baruma kan baay'een itti rifadhe iddoon isaa iddoo maleedha nama gira saaras deemetan nama argina rifadhe utun akka kana ta'e akkuma nisan irraa fuudhee galaafatamiti jedhee ta'uu tokko keessa kunaannis iddoo madira keerraan fuudhee waan biraa keessan gale waan ta'eef kun siif malee jedhee tan keessa kunaannis akka inni hamaa ta'e beekeera utuun torbee laman ga'inan ofirratti arge dura amma qeensan daangoo waan geessu wayiiti guyyaa immoo guyyaa shan gidduutti amma na ga'e amma na ga'e nan boo'e bakka yoo jaalala kee ta'e narraa kaasii jedhee nan boo'e uummatni na dide bakka na dide nan kadhe na dide sana booda mana yaalaan deema gaafa mana yaalaa dhaqu birriin isaa birrii guddaadha iddoon isaas iddoo baqaquu hin dandeenyedha waan ta'eef waan malli ati qabdu mala tokko qofadha isaaf jabaadhu naan jedhee birrii 450 narraa fudhatee na gaggeessa Malichi maaloodha siin jedhu du'a kanaanachi iddoon isaa hin ba'u Kintaaroti waan ta'eef iddoo malee biqilee dhukkuba kanarraa kan si faluu danda'u waan tokkittiidha. Inni immoo du'a siin jedhu mana yaalaati. Ani booda ani hin jedhen tokko naanni jedhu tokko sana fudhadheeran sirriidha anaan kan malu tokkodha durayyuu dogoggoree tan dhufeen jedhen kana miti hin jedhen qaama dhiiraa kana qofa miti hin jedhen otoo muluun madhagna kooti irratti wanti kun bahee na dhokseera ta'ee keessaa akkana baasu beeka keessa koo tokko jiraan jedheen haleluuyaa sana booda edda anatu keessaa bahee malee jedheen ni jennaani anatu isa keessaa bahee malee inni na keessaa hin baane anaaf keessa koo galeera waan ta'eef anatu keessaa bahee dura yoo natti fakkaate jedhii nan boo'e bakka dhaabadhee mimmaan baay'een qaba waan ta'eef jedhee boo'ee hin bahe sana booda isum kanarratti dhagaan qaba kana na nyaata dhagaan kaabaan hojjedha baay'ee man jira sasan numan bu'a wangeelaa ibadhaa san naaf kadhatan dhuftee dhugaa baataa naan jedhan quba kan ituu yaakaateetti ishin immoo lafeetti baateetti karaa kanas foon irraa dhumeera karaa kanas foon irraa dhumeera namoonni baay'een arganiiru warri na arganii bakka yoo cittee isaa cituu isheetiin quba kootiin achitti kiristoos jira waan jedhu tokko qofan qaban cita kana mitiiti otoo asitti iyyuu cita ta'e otoo ciqileetti iyyuu cita ta'e ciqilee koo caala ciqilfatee sana qaqqabe daddafe sana qaqqabe kiristoos saachi jira jedhee amaneera waan hin ta'eef ameen haacituun jedhe yoo cite haacitu ulfinaaf dhaadhaanaa naacituun jedhe sana booda naaf kadhatan dhugaa baataadhaan gaafan qubichaan ani kan qubaati malee kan isaa hin yaadne ennaan galu narra hin jiru inni gaf kindaarotiin narra hin jiru kan kana damee qubaa fi kan bayya garuu kan biraa. Qubi kee osin bayyine? Nagaadhaan. Ameen. Wayi tokkittiin jedhee bu'aa amma xumuradheera. Keenya isa nutti dhufee nu bira jiruun achitti inni awwaala keessaa ka'e kiristoos jiraachuu isaa ishee kana isheen tokkitti kana qabanne irra yoo ta'e hin oolu. Ameen. Akka keenya miti kan tarkaanfate ammitti kana.
nu gargaaree waaqayyoodhaaf haa ta'u jecha baga waaqayyo si gargaaree sagantaa dhuga ba'umsa keenya irratti argamte dursinee maqaa keessa gaafannaa maqaan keenya jedhama. Anna Ebbiyoon jedhama. Anna Ebbiyoo mee dheeraa dhufteeti? Wallaggarraan dhufe. Wallaggaa ishee. Alagaa sagantaa dhuga ba'umsaa keenya irratti argamuun kee wanta waaqayyo siif hojjete dhugaa ba'uu dhufte. Kanaaf mee waaqayyo maaf siif hojjete kan jedhu gabaabsii dhugaa nuuf ba'i. Irraan fayyee. Waggaa 2 ji'a 5 eeggandee booddee tokko na dhukkuba ture. Isarraa fayyee. Bara meeqa? 2006. Na jalqabee engadda waggaa tokko ganna keessan fayyasitti. Na tonsiiliin koo na dhukkuba ture konkonkoo kuni xannummaa kootii kaasee amma waggaan umuriin koo 21dha. 21 guutuu na dhukkuba ture. Umuriin keetii jalqabee jechuudha. Xannummaa kootii ga'ee na dhukkuba ture. Asumatti an dhufee fayyee. Gaafa dhuftee fiitu kana akkamitti siif kadhatame akkamitti immoo fayyuu dandeessime? Gaafa dura akkasuma na dhukkubee ture paasteriitu na waamanii naa kadhatanii. Eessaa si waamu gaafa si waaman kana? Asuma sagantaarran ture kan roobii kan qixaamee ganama ture isaantu waamee naa kadhatee isarraan fayyee kantu tonsilii koo immoo akkasuma dhukkubnaan dhufe sanumatu naa kadhate gaafa 3 guyyaa lamaanuu jechuudha. Naachiin booddee waggaa tokko guutee reeggi naa kadhatanii ammoo naatti nagaa kooti tonsiliin koos duddi koos ciiseen bulee yeroo kan biraan baay'ina dhukkuba ture. Gadi jedhee waliin jedhu wayyaa miishuu hojii mana keessaan jedhu baay'ee keessa kootii na nyaata akka waan keessa koo deemee na nyaatu nagaan qaban ture amma garuu fayyee waaqayyoo fagalatu. Duraanii umurii kee guutuu si dhukkubaa ture tonsilidha. Xinnummaa kootii kaasee na dhukkuba. Inni akkamitti deema maastaagashaa baala madaatiin fayyadaman ture amma garuu waaqayyoo fagalatu eegisaan na kadhatanii fayyeera nagaa qabu. Bakka argi gaafa si siif kadhataniiti nagaadha waa tokko homtuu jiru jechuudha keessanii. Waa tokko keessa koo homtuu jiru. Ndom yeroo baay'ee mucattiin kun na jalaa dhukkubsatti turte. Eeggaa naman eeggan oldaa kana dhufee bakka ji'a giddeeta akkuma mana kiraayii mucaa kana 500 baasa. Hakimii nan geessa. Ji'a bakka giddeeta. Ndom yeroo tokko hakimii geessinaan mucaan kee qoricha ji'a guunne fayyadamaarti. Ammaaraaca isheen qabdu gilkoos irra taate na jalaa jedhee turanii. Eegganee oldaa kan dhufee gaaf tokko mana kiimii ilaaltu hin beektu mucaan koo waaqayyoo fagalatu. Kadhatameef irraa cabee jechuudha ishees. Kadhatameef achiin booda bakka hikkiminaa san ji'a geessuus gaafa bultii 14 kanan geessuus kan gilleen geessa yeroo baay'ee achiin booda mana kiimii kittibaatii isaa ishee irraan kan hafe mana hikkiminaa. Toliga isa nu gargaara waaqayyoon baay'ee galateeffannaa amma ati dugda keessa sulukkubaan jiru dugda keettis fayyiteetta akkasuma tonsilii keelles dhiiseera darbee. Yaalaa akka deddeebisaa turteettidha kana ma dubbatte isheenis si fayyiteetti jechuudha. Naa fayyiteetti anis fayyeera isheenis naa fayyiteetti waaqayyoo fagalatu lamman kee qaba. Dugdatti illee na baatee mana yaalaa kanarra deemaa amma otooma mana yaalaarra deemu marfee 190 waraannadhe. Ani siyaalee dadhabeera bakka kanaan booda ani dadhabee. Kanaan booda mangistiin akka godhe siyaa godhu ani kanaan booda singataa naan jedhe. Aayikaa nagattus kaan maalan beekaa miti nagattus jedhee sin jedhe akka honkoo tokko hin jirti haati abbaa kooti. Isheen kaan du'aan dhabeera mucaa koo ishii tokkittii kana jireenyan akkamittan dhabaa deemiiti sangaa tokkittiin qaba ishee gurguriiti deemiiti mucaa koo naa barbaadi iddoo mana yaalaatii naa fuudhii jetteen hambulchiisa mana hospitaalaa. Amma yeroo kana achii dhufanii na fuudhanii nan galee nan taa'ee nan guddadhee waaqayyo kaa yeroodhuma sana keessayyuu garuu hin amanne malee waaqayyo daa'ummaa koo keessatti hojii xeendee kana yeroo dubbatan nan dhagaa natti dhagaama. Bara 2000 fi naannoo 2005 natti fakkaata. Birrii kana walitti qabadhee tan amma gara xumuraattan deemaa birrii kana walitti qabadhee tan naannoo 5,000 hoolaa wayii nan qabaa gurguradhee mindaa mana barumsaa kanas walitti qabee mana ijaaradhee naannoo birrii 5,000 walitti qabadhee naannoo magaalaa keenya tokko hin jirti naannoo Sayyoo jedhu achi bu'ee haamlee gaafa bultii 5 nan bu'ee galgala nan galee gaafa bultii 6
dhibeen isaanii nan qabamne. Eeshi. Garaa koo na dhukkubaa, garaa koo na gubaa bara 2000 naannoo 2005 2005. no. Eeshi. Achi nan galee amma ijoolleen koo bakka baay'ee narratti bu'anii baay'ee dadhabee garaa koo na gubaa na deeffachiisaa na dabqisiisaa amma mana yaalaa tokko xeenaa taaban tokko hin jirti achitti na geessanii na baatanii marfee wayii na waraananii nan galee homaa furmaatan dhabe achuma inni galee gara biraa immoo kan dhuunfaa deemi naan jedhan dhuunfaan deemi dhuunfaa naannoo Jaajirra jira dhuunfaan tokko ka'ee dhagnaan jalqabuma dhaqu birrii 600 qabdaa naan jedhe qaban jedheen maaliif no qaban jedheen birrii 600 narraa fudhatee qoricha wayii naa kenne nan galee garaa koo sirmaa nama koksee amma dhagna koo muluu nama koksee ija kootiin hin arguu dhagna koo muluu nama koksee qoricha sana nyaannaani Itu sinitti cimsee jechuudha. natti cimsee Tole. amma isaan booda maallaa wayyaa ani ijoollee koo fira keessaa baasee nasitti du'a maallaa wayyaa waaqayyoodhaan keessa kootti waaqatti gadda ture waaqayyo diinatti maan alaatta otoon arguu diinatti na alaatta jedhee waaqatti nan bu'a amma otuman jedhu isaan ta'uudhee hamboo no mana yaalaa dhuunfaan dhufee hambootti immoo naannoo 700 wayii baase Eeshi. amma otuman jedhu intalli koo tokko immoo jirti Saddisaabaa As naannaa kana. no Tole. amma ka'een qoricha sana fudhadhee ishii bira dhufee barreen gaddaadha jechaadha kun Eeshi. amma ka'ee dhufee ishii bira turee Bara 2008 jechuudha. no Eeshi. nan galee ka'ee amma tokko ishii bira taa'ee nan galee amma isa baranaa kana garaan koo ka amma qoricha nan nyaa qorichi amma qursiidha fi raatanaa ta'eera bakka qorichi mataa koo duraan dhabamu Okey, waggaa meeqa fudhataa jirtan qoricha kana? ani qoricha kan jedhamu dhaladhee bara waggaa 4tiin calqabee amma har'aatti narraa buune qorichi Waggaa 4. Dhalattanii moo waggaa 4? no dhibee TV kanarraan ka'ee jechaadha Okey. amma har'aatti narraa buune garuu waaqayyo fedha qaba guyyaa narraa buusu qaba isattan deema Okey. amma ka'eetani asintala koo bira dhufee naada walti amma bara darbe kana isuma baranaa kana bara 2009 Eeshi. mee koottu waldaa tokkotu jira naannoo kana baay'een dhukkubsattoonni baay'een achitti fayyu naan jette Eeshi mucaa keessanitti jira. no Eeshi. ka'eetan amma nan dhufeetan gaafuma dhumsanaa naannoo faasigaa fuuldura naannoo torbee 3 ta'aa nan dhufee Eeshi. waldaa kana nan dhufee asitti nan deddeebi'a egaa dura wanni bo'aa ture waaqayyo maana irraa fatteen jedha Eeshi. maaliif na yaadachuu dadhabda anoo jireenya koo atiin beektaa ani nan beekaa maali na argumaa dadhabda dhalataa kaan hin fayyistaa kaan guuboo diriirsitaa kaan jaamaa hin bantaa ankoo kun maali sitti mul'achuu deedhe waaqayyo nan gaddisiisa yeroo baay'ee tamboo Dhukkubni koo maasnatti mul'achuu deetti. no Eeshi. waaqayyo garuu guyyaa qabaa akka namicha waggaa 38 bishaan bukkee ciisee fayyuu dadhabee sanaa ka'ee waldaa kana dhufee torbee 2 dhufee gaafa sadaffaa gaafa maasaa bultii 4 Eeshi. waldaa kana nan dhufee waldaa kana gaafan dhufu paasteriin tajaajilaa waldaa kanaa paaster Waaqtolaa jedhuun ani garuu hin beeku innis nan beeku Oduu dhageessan. oduun dhagaa Tole. amma nan ta'a xiggii wayii muka wayitti harkadheen ta'a Asuma waldaa keessa. no kaayii koottumee naan jedhe amma paasteriin Otuma tajaajilaa jiranuu. Tole. ka'een naqe maasaa bultii 4dha kun ka'een naqe amma dhagnaan egaa waaqayyo guyyaa qaba isa jedhe sana kasitti hojjetame harka namaati hojii diinaati xonqaayidha har'a waaqayyo hidhaa keessirraa hiikeera anaan jedhe waaqayyo karaa paasterii Eeshi. anamma achitti fawwallaalee lafan dha'ee na dabqisiisee achiinan ka'ee waaqayyo fililleen galchee hidhaa bara kana hundaa waaqayyo guyyaa qaba isa jedhamu san hidhaa bara kana hundaa rakkina kana bara kana hundaa waaqayyo bara 2009 gaafa bultii 4
jasa deettaffaa deemama jasa deettaffaadha. Tani waaqayyo garuu bara 2009 keessan kana sinirraa fuudhe jechuudha. Bara 2009 jasa deettaffaa keessa waaqayyo hidhaa kana narraa kute. Siruma yoo narra jiru. Dhiiseera jechuudha. Kan jiru tokkollee narra jiru. Gaafuma isin kadhatamu iddoo gadhiisee jechuudha. Iddoo gadhiisee. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u jecha. Baga waaqayyo si gargaaree sagantaa dhuga ba'umsaa kanarratti hirmaatte siin jenna. Mee dursine maqaa keessa gaafanna maqaan kee jedhama. Qananii Moosisaa irraa dhufte. Ani Fatarraan dhufe. Tole egaa waaqayyo si gargaaree waaqayyo waa siif hojjetee jennaane sagantaa kanarratti dhugaa ba'uudhaaf argamte. Mee gabaabatti waaqayyo maal siif hojjete? Ani baay'een dhukkubsachaa ture. Dhukkubsadheen baay'een ture bakka hakimii meeqa dhaqeen dadhabame mana maxaafaa meeqa dhaqaniin na dadhabani garuu cumnaaniin waaqayyo na gargaareen fayyise. Bara 2003 bara 2003 bara 2003 eeshi mammatta ton dhukkubsadhu dhufeen bara 2009 keessa sitti fayye. Bara 2009 bara 2000 diimtii dhasin jedhu tonqaadha waanuma tokko jedhu baay'ee deemu asitti garuu dhumnaan guyyaa tokko faastarii faanaa kadhatanii bakka asumaaniin fayye. Waldaa kana dhuftee faastarii faana moosii kadhatanii isaan booda inni si dhukkubuu si dhiise jechuudha. Sumaanan fayye dhukkubni isaa kana hidhee dubbachuu hin danda'u baay'ee dhibeensa baay'ee ulfaataadha. Himachuu hin dandeessu jechuudha. Ana baay'ee qaama koorratti baay'ee yaa'ee yaadni koo guutummaan tokkicha hin jiru. Garuu asfeessinii mannee akkanumatti na dhukkubadhee ni madda malee kana kanaan koo muluun koo harmi koo kun muluun hin jiru. Kunkuliin koo muluun dhanni koo muluun hin jiru. Garuu harma siraas kanarratti yaa'e. Maqaa isaafis waddoo baay'ee cittoosa jedhamti dhagna kee irratti yaa'ee jechuudha. Almaansiraa jechuun qorichi isaayyuu badaa kana iyyuu hin argamu. Cittoota hin taane almansiraan baay'ee qorichi isaayyuu hin argamu. Isa baay'ee mani yaalaa innaan gaa qoricha hin qabu sin jedhaniiru. Diimii feecoo dhadhanii wanti ta'eensa qoricha waan ta'e naa laatan. Isa naa laannaniin galeen dibadhee narraa badee natti deebi'a. Furmaata si laanne jechuudha. Badee furmaata naan laanne naatti deebi'a. Asitti dhufee garuu san dhukkubsadhan jenne dhufee mataa qofaa jedhanii madda asitti. Dhukkubicha himachuun barbaanne jechuudha. Dachaadhaan himti malee. Dhukkuban jedhaan malee ni maddu. Jennaaniin asitti dhufanii naa kadhatanii bakka asumaaniin fayye. Tole egaa dhukkubicha kana jettee baastee ni mallee garuu akkasumatti himte hin fayyite jechuudha. Amma akkamii dhukkubni kun ergisii kadhatamee ergii gaafa guyyaa si kadhatame maaltu keessa keetti dhaga'ama? Fayyina keessa kootti dhaga'ama. Baay'een fayyaa ta'ee baay'een gammadee jiraadha. Tole ergasii nagaadha jechuudha. Dhukkubichis iddoo gadhiiseera jechuudha. Tole waaqayyo guddaadha. Gaafa dhuftee kadhachiifattu akkas jettee dhukkuba kana ni banne akkasumatti mataa kuna dhukkuba faa jedheeni naa kadhachaa turanii jette. Ani akkasiin jedhee garuu amantiidhaaniin inni namni fayyu argeen amantiidhaanis nan fayyadeetan himadha.